ሰው ሀገር ተቃጥላ ሰዓት በላው ሰዓት ቀምሰው ቀርበች። ባለፈው ስትታመም ነይ እኔ ነፃነት ነው የምላትና ነፃነት ነው ወደ ሀገርሽ ስላት ወደ ሀገሬ አመጋሽት ነፍኔቹ ጃርሰሽ ዱባይት ፍደቴ ወጅን ሪላክስ ጎቻ ኢጃዛ ጋፋ ባቱ ሽር ጉደቻ ቱሪ አሳምንሽ ገሩ ሂንተሳ ካኔ ጀደም ከነቹን ሂሚልኮፍኔ ቢሪ ሐመሰነ ማለቃ አመሰነ ትደዳቴ ዱባይት ፍረቴ ቹደ ጃርሰሽ ኦካን ጃለሌሽ ሳቱን ቤኩ ፉዳቴ ጉርባን ጋፋ አችገው ጉያ ሰዲ ኦዶጂ ደቄሰ ቦደ ፌንቲ ጋጨ ሂኖጀዱ ani nojeddu Itoophiyaatti na deebisee ana maabe shuqulje maabe yalla sira awaddiin Itoophiyaa kalas har mushkila jedhe harara ziyaada jedhe yalla innan intaloon fuutee mana ijaazaatti xabgootee deebiste Aisha marran keenya garuu yaaliin keessan baay'ee bareeda nagaan sinii baatoo kabajamtoota hordoftoota ani nagaku galata waaqa ta'u baga jiraatan baga rageessanii ni kan biraammoo mucayyoo ishee kaleessa viidiyoo irra dalageera dheengadda jechuudha boqattee Dubaay keessatti waan isin ajaa'ibu gaafa reenfashi jechuudha ijoolleen waan duma xumuranii reenfashi jechuun atattamaan akka biyya galuuf yeroo dhaqanii waan waraqata waan mallatteessamu waan maali yeroo hojjetanii osoosan achi jiranii reeffa 17 biyya galuudhaaf kan qophaa'ee jiru ereebesima reenfi qophaa'ee jiru reenfa 17 kana hundu qimamii madaamiti jechuudha ageessanitti muti egaa inni kaansa miidiyaa irratti ba'uudha baay'isoo isa nama qabu isa sagaleen ta'amee isa haasa'amee isa dubbatamuudha sakaan immoo akkasumatti qopheeffamee galfamuudha ani beeku garuu namni mucaa sana hordofaa ture jechuudha mucayyoo sana hordofee waa'ee ishiitii fi waraqata qopheessee akka galuu fi xumuree galchee sun jechuudha yeroo haasa'u dhufee miidiyaa irratti reenfa 17 qulqulluu jedhe Dubaay keessa 8dha Dubaay keessa 8dha Oddoo biraatti dhufee karaa Dubaay galuuf kan dhufe immoo biyyootuma Arabaa keessa walitti qabamee karaa Dubaay dhufuuf galuuf kan dhufe immoo meeqachuudha 17 naa ta'u 9 reeffa amma kana namni mataa qabate laayif irratti naannaasaa jechuudha anu nanne maani waan sagadi ciramuun akkasii reebesmaa akkuma baala harcaa'iru dhugaa dubbachuuf garuu nuyyuu kan argaa jiru kan dhagaa jiru akkuma baala harcaa jiru guyyaatti 2 tokko toon dhagayin hin oolu akkas ta'anii toon dhagayin hin oolu waanuma dhagaa irrachuudha innaa baay'ee tokko nama gaddisiisan siniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf isaan keessaa jechuudha mucayyoo isheen tokko waggaa 10 kan isheen dalagatte Kaje waggaa 10 kan isheen hojjetatte waggaa 10 qulqulluu hojjette hiriyaan ishii mana ijaaza tokko wajjin turre jette biraa galteetti Itoophiyaatti biraa galtee jennaan kottu galii jetteen isheen hundaa biyya ilaaliti yoo haalli isaa waan hin taane ta'e deebii kottu ati jetteen deebii kottu ani hin galuu jetteen isheen gaa keezii isheen hin galle maalidha seetanii mana isheen ijaarratte karaarradha mana karaarraati amma immoo daandiin sirrataa waan jiruu fi daandiin naqe mana ishiirra bu'e daandiin koolidariin sun jechuudha dhaqe mana ishiirra bu'e mana ishiirraa diigame karaa marra jechuudha karaarra mana bitachuu yeroo tokko rakkoodha achi gaafa geessanii bitachuudha na daandiin kun immoo rooba bal'ata rooma mana akkasumatti gaamoo gurguddaan yeroo diddiigame argitanii jechuudha gaamoo abba darbii meeqa diddiigame magaalaa kana keessa daandii sirreessuu magaalaa sirreessuudhaaf na kan shis akkanatti waan ta'eef ani galuu hin danda'u jette isheen
Anamman hojjedhutti amma sirreessutti waggaa 10 ilaal amma sirreessutti galuu hin danda'u jettee hiriyaanshii sanatti hiriyaanshii sun immoo biraa galtee hinaasa'u guyyaadhuma lama gidduutti hinduutee ishii dhageesse biraa galtee jechuudha. Na waan baay'ee nama gaddisiisu osoo mallee biyya galteetti ta'e wanti badeellee maatii ishiitti haadha ishiitti galteetti ta'e galteellee argiteetti ta'e jedhaniitu amma hin gaabbukaa haati simboostii waan hundumtuu baqqaatuma ijaanillee ishee arginee duutee jedhanii baay'ee tokko gadduun siniin jedha. Egaa duunii eessattuu namaa hin oolu. Du'a iddootti jalaa dhokatanis iddootti jalaa badanis hin jiru. Yoo sii guutee hin duutaa yoo sii guutuu baate siinuma duuta guyyaa keetti. Duwwaa qulqulluu yoo taate waan nyaattu abdas guyyaan kee hin darbu. Akkana irraa hafa wayii makiinaan konkolaataan qe'ee kee keessa guutee 4-5 siinootiraakii 20 yoo qabaatte illee guyyaa kee hin ooltu jechuudha. Kanaafuu guyyaa sana waan hin oolamnedha. Garuu wanti nama gaggaabbisiisu maal beektu akka maatii yaadanitti achiin hafuutoo haati ilmoo ishee yaaddu ijoollee warri qaban fa'aa ijoollee isaanii fa'aa osoo yaadanii amma ishee nama kan Dubaayii eengadda haasaamtu kun ijoollee qabdii jedhama. Ijoolleellee qabdii jedhamaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa inni wasumaa gochuuf hin dandeenye waaqayyo lubbuu isaanii amaaru maatii isaaniillee ajajjabeessu maa hin godhamu garuu ajaa'iba ani baay'ina reenfa sanaa yeroo dhagahu dhugaa waaqa garuu yeroo tokkos dhageessanitti yoo ta'e asitti eenyudhanne abbaanii doonkeetii ubii sun jechuudha. Beektu hundi keessanuu doonkeetii ubii beektu abbaa sanaa isheetu jechuudha. Reenfa Ameerikaadhaa dhufa. Ameerikaadhaa reenfi gara Itoophiyaa dhufuudhaaf deemanii fuudhuu gaafa deemanii reenfa baay'eetu gala jedhe. Indee maannennaan guyyaa guyyaatti akkanuma reenfi galaa oolaa jedhan. Eessa biyyoota Arabaa, Saawuz Afrikaa, biyyoota garaagaraati. Keessattuu Saawuz Afrikaa fi biyyoota Arabaa irraa immoo sirriitti reenfi galaa oola. Innillee gadi bahee dubbate jechuudha. Waa'ee kana achi reenfa sana fuudhuu dhaqaniitu waan akkasii argee jechuudha. Baay'ee tokko nama dhibba dhugaa waaqaa jechuudha. Ni wasqa. Maa gochuu hin dandeenyu garuu waaqayyo sinaa eegu. Dhugaa waaqayyoomti sinaa eegu. Yoo xiqqaate fayyaadhuma keessan galuu keessan isinaa tiksuun sinaa yoo amman xiqqaate fayyaa keessan biyyatti galu dhuguma sinin nama jiru barri hin darba. Nama jiruu fi nama obsee fi barri hinuma darba. Keetti nafutti qabatee si nafu jechuudha. Yoo hin jirtu ta'e garuu humtuu siin darbu. Mee nama baay'ee rakkoo wal xaxaa akka dhoqqee kootichaa nama qabu keessa namni darbee har'a nama gargaaru baay'eetu jira. Bakka seenaa sana yaadatee namni nama gargaaru baay'ee jira. Kanaafuu wanti hin darbamne tokko immoo hin jiru. Jabaadhaa. Egaa jalqaba waan haasa'e sana garuu osoo irraan dubbatiin as ga'e. Isa kanatu miira koo hunda fudhate waan ta'eef as ga'e ishee jaarsa ishii ta'ee jaalallee ishii ta'ee kan ta'e gara Dubaayitti baasii baay'eetti baastee Dubaayin deemu miti amma ijoolleen dhiira akka jiranitti buqqaanii Dubaayin deemaa jiru. Isheenis keessaa maal hafaree kan koo jettee dhiisi lakkii itti miti garuu dhiisii ho'a baay'ee qaba jedhu ijoolleen hin dadhabsiisaa dhadhanna. Ani immoo qallaalii hin hojjedhu. Waan yaadadhe dhugaa waaqa. Bara biyya Arabaa deeme sana dura obboleettii goshee tokko deeme ishee hangafaa isa booda ammani aariidhaan keemma deemuu qaba jedheen anuufidhuma koonii asii jalqabadhe jechuudha. Paaspoortii baafadhe maal jedhe. Isa booda obboleettiin amma dhuguma ati sahaanii dhiqaa ooltaa dhaabbattee dhuguma sahaanii dhiqaa ooltaa jetti. Ani manatti hojii akka hin dadhabsiisaan hojjenne maatii koo dhugaa dubbachuudhaaf barumsuma irratti fokas godha malee. Waan barbaadan isaaniiyyuu nan dhiqan jedhe. Waan barbaada isaaniiyyuu nan dhiqan jedhe. Innaa biyya kana keessa teessee ilaaltu jiruu kee yeroo sitti dhagaamu waan ibidda boba'aa maan taane itti deebisuu dandeessa deebi. Garuu naachi deemtu hin ulfaatti dubbiin akkas as ta'anii haasa'a mitinna mucaan keessan inni dinnaan. Wacii gootee piroosesii gooteen beektu kan dhiiraammoo baasii baay'ee akka qabu xab gootee Dubaayin baastee jechuudha. Gurbaan kee goodaasii dhaqi. Ala hojjetu gaa beektu baay'een isaan hojii konistirakshinii kana hojjetu aduu sana barahaa sana keessa isin ikkoo nagaa jirtu. Isin mukayyeefa banattanii
mukayyeefa keessan jala teessu. Yoo mukayyeefuma dhabdan illee mana ho'uma mana keessaa malee aduun kallattiidhaan isa alaa isiniin argatu. Tokko muka ho'isaa baay'ee isin kan ajjeesu jiran bakka tokko maxbaqa keessa mukayyeefni hin jiru. Bakka tokko jechuudha. Baay'ee ho'aa. Bakka tokko immoo maxbaqni isaayyuu qorqorroo bichaa kan ta'e jira kan korniisii hin qabaanne. Amma tokko ho'a kan namarraa dhowwu jechuudha. Qorqorroo bichaa. Ani mana wanti qorqorroo bichaa kan ta'e keessa hojjedhe rakkana asii gaafatti hundumaa bantee jalqabdu akka bishaan si kee xarr jedhee amma godaatti si kee uffanni kee hunjiidha ho'asaa jechuudha. Garuu waan hin darbine hin jiru sidin jechuufi mucaan keessanii kana keessan hojjedhu jedheen. Ani hin danda'u jedheen qanii sadii hundaqne hojii sana. Hin hojjedhu jedhe barahaa sana ho'a sana asii gadi godhee sigu. Biyyatti na deebiseennan fuutee mana ijaazaatti isa gashite. Achi giiftiin gurbaa mana ijaazaa keessee amma shufirinnaa barattaa maa shufeerii gochuudhaaf. Shufeerii isa gochuudhaafi mana ijaazaatti isa qayyarte. Zanaa fataa isa gooti qaafishii achi mana arabaa teessi. Amma laali. Ani wanna aarsu waan isheedha yaaddee waan beektu. Gatii amma kanatti kaffaltee achi maalirraa maalitti isa jijjiirtee tokko yeroo jalaa uftee affastee deemtu isa na yaaddessaara. Wanti mataa qew na godhu waa ishii isa kanadha jechuudha. Namichi gaafa silxin jedhee hundumaa baratee fataa jedhee ashkarakkaruu jalqabu na amani qalaaxeen tokko uftee buuttee batti. Dubaayidha biyyichinnaa shamarran keenya utuu gab jettanii dhiira dhiistanii isinii wayya. Dhiira fuudhee as geesse siniin milkaa'u hojiis akkanatti aduu keessa deemanis hojiin hojjetan ijoolleen keenya. Biyyattuu hojiin jaallatan. Biyyattuu qofforanii maal godhanii hojiin hojjetan isa kiisii harka naqatanii deemu bakka mataa akkas goggodhu qe'ee warra isaanii kee naanna'u mana wayii kutaa tokko kireeffatanii cufatanii bahu cufatanii galuu wayyaa isaanii masxaxawaatti miiccatanii achi cafatanii yeroo ufan ishee ol gashatanii bakka siree tokko yoo qabaatan isheerra ciisanii matsaafa dubbisu. Kana ala nan hojjedha baheen gala kaartoonni mataatti baadhaa diriishinoo madaabaraan baadhee deemaa asiin achiin deemaa akka warra kaanii immoo abadan hin hojjetan ijoolleen keenya. Innaa shamarran keenya too dadhabuu baattanii maallaqa keessan fixuu baattanii yeroo keessan fixuu baattanii kan rabbi isinii kaa'e biyyuu mannaa galtan tokko faana galtanii hojjetatanii warra jedhan keessaanii ishee tokko jechuudha. Mikiriidha malee kuni waan biraa immoo miti. Inta onnaan immoo maftii keessan ammallee itti daddabalaa fudhadhaaf maal nu dakaleen nu dakalu.